jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaa kan nuti ilaallu projectile motionii bifa kanaan kennamudha. Bifa kanaan jechuun tooppii ta'e irraa kan darbatamu jechuudha. Maximum height irraa kan darbatamu. Fakkeenyaaf kuni maximum height yoo ta'e maximum height irraa wanti tokko yeroo darbatamu kan ilaallu ni ta'a. Fakkeenya akkuma asirratti argaa jirtanii fakkeenya kitaaba keenya irraatiin waan wal fakkaatuu fi equationota ittiin hojjetaman tokkoon tokkoon isaanii ilaallee kaanee fakkeenya kana dhumarratti kan hojjennu ni ta'a. Hamma dhumaattiyyuu nu hordofaa. Kanarratti akkuma kutaa darbe keessatti projectile motionii isaa noormaalii sanarratti ilaalaa turre projectile motioniin yeroo baay'ee initial velocity qaba. Initial velocity asiitii u qaba jechuudha. Initial velocity qaba. Initial velocity asirraa qabu ux dha. Kana malee asiitii range jedhamu kuni kan egaa yeroo barbaadnu projectile motion is motion in 2 dimension jennee isa darbe keessatti baay'ee dubbanneerra. Mee kana keessattis 2 dimensionally kallattiin lamarra deemaa jira jechuudha. Kunis x axis irra deemaa jira. Asii gadi kallattiin y irras deemaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu mee kompoonentoota isaa irratti yeroo qoqqoodnu x axis fi y axis irratti qoqqoodnee ilaalla jechuudha. Kana yeroo ilaallu mee acceleration irraa kana. Accelerationin x axis irratti guulli hin jiru. Kallattii x irraa dacheen isin harkisu maal isin harkisaa jiru jechuudha. Humni kallattii x irraa wanta kanarratti guulchisaa jiru hin jiru. Kanaafiyyuu acceleration x axis irratti 0 meetir per second square dha. Kana malee acceleration y axis irratti immoo y axis irratti maal ta'aa jira? Asii gadi harkifamaa jira jechuudha. Maaliin? Guula harkisa lafaati. Kanaafiyyuu minus g qabna yookaan minus 9.8 qabna jechuudha. Kanatti aanee initial velocity dha. Initial velocity mee x kanarraa wanti tokko yeroo darbatamu mee fakkeenyaaf kana kubbaa yoo jennee kubbaan kun yeroo asirraa dhiitamu initialii qaba jechuudha. Ariitii ittiin ka'e qaba jechuudha. Ariitiin inni ittiin ka'e x irratti yookaan x component irratti u dha yookaan initial velocity dha jechuudha. Y hin qabu mee asiitii kallattii x irra jira gadi ta'e u x'n wal qixa u dha. Uy no wal qixa 0 hin jiru. Y irra humni gaggeeffamee hin jiru jechuudha. Iddoo kanatti initial irratti ka'umsa irratti wanti kun kallattii akkas dhiitame malee achi ol hin dhiitamne. Kanaafiyyuu y axis irratti initial velocity 0 ta'a. Kana malee velocity at any time sa'aatii ta'e booda velocity. Sa'aatii ta'e booda jechuun yeroon iddoo kana ga'u fakkeenyaaf yeroon iddoo kana ga'u velocity'n asii jira jechuudha. Velocity'n jira. Asii fi velocity'n kana v yoo jenne vx vy dha. V'n jira jechuudha. Fakkeenyaaf v kallattii x irra jiru x axis irra kan jiru konstaantiidha jechuudha. ux vx wajjin wal qixa jechuudha. vx'n wal qixa ux wal qixa u dha jechuudha. Initial velocity isa jalqabatee kenname sanaan lafa ga'a konstaantiidha gatiitee jechuudha x irratti. Kana malee y irratti immoo y irratti yeroo barbaannu equationii kana gargaaramna. Equationii jalqabaa kana beeknu constant acceleration irratti beeknu final velocity wal qixa initial velocity plus at irratti beeknu mee y itti fidannee yeroo ilaallu vy wal qixa uy plus ay times t. Kanaafiyyuu vy wal qixa uy meeqa ta'a? Uy miti qaba. Uy 0 dha. Plus ay minus g dha. Kana booda t qabna jechuudha. Kanaafiyyuu vy'n
wal qixaa minus gt ta'a jechuudha. Karaa salphaa vy wal qixa minus gt ta'a jechuudha. Vy kun immoo velocity at any time naannoo kanatti jechuudha. Saatii ta'e booda velocity yoo nu gaafate jechuudha. Kanaan argannaa. Kana malee positionii argachuudhaaf yookaan positionii horizontal component horizontal positionii fi vertical positionii argachuuf mee foormulaa kana gargaaramnaan equationii lammaffaatti kan beeknu delta r wal qixaa initial velocity times t plus 1/2 at square kana duraan beeknu jechuudha. Mee kana takkaa beekan x irraa kana x wal qixa initial velocity ux times t plus 1/2 ax plus t square ux meeqa qabna u qabna u times t plus 1/2 ax in keenya 0 dha times t square kun 0 ta'a. Kun gaafa 0 ta'u x wal qixa ut x wal qixa ut x isa kamidha? X kallattii horizontal irra keenya yookaan kana range jechuu dandeenya. Range wal qixa ut kunoo uun isu asii kanatti gad dhufe jechuudha. Uuma nuu kenname yookaan initial velocity isa nuu kenname baay'isuu saatiiti jechuudha. Kan reenjii yoo barbaannes saatiin itti reenjii kee yoo nuuf kenname reenjiis ta'uu danda'a, eksiis ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu reenjiin wal qixaa u times time. Kanaan kan nuti argannu mee kallattii y irra yookaan gashanne amma x godhannee ilaallee mee immoo y yoo godhanne y wal qixaa initial velocity uy t plus 1/2 ay t square uy meeqa qabna? Uy 0 dha. 0 by t plus 1/2 ay minus g dha times t square wal qixa y asirraa asii kun 0 ta'eera 1/2 minus g minus 1/2 gt square arganne jechuudha. Kanaafiyyuu y keenya immoo isa y keenya immoo maximum height argachuu dandeenya. H max jennaa jechuudha. H max minus 1/2 gt square maximum height keenya akka kanatti arganna jechuudha. Inni kun immoo akka kanattidha jechuudha. Karaa gabaabaa akka kanattiin foormuloota isaa babbaafachuu dandeenya jechuudha. Projectile motion isa normaal irratti sirriitti waan hojjetamee jiruu fi isa darbee yookaan viidiyoo ani hojjedhe kana dura isa jiru viidiyoo ilaaluu dandeessu. Amma kanumaanii gara fakkeenyaatti dabarraa jechuudha kana. Example lammaffaan kitaaba keenya irra jiru akkasidha. A plane drops a package to a party of explorer. If the plane is traveling horizontally at 40 meters per second, horizontally given kan nu kenname tokko 40 meters per second dha. Yoo nuuf kenname given yoon wal qixa 40 meter per second nuuf kenname. Kana malee 100 above the ground jedhee lafaa kaasee asirratti 100 nuuf kenname. Fakkeenyaaf pileeniin kun asirraa kaasee buusee fakkeenyi kanaa kaasee hanga kanatti jiru immoo 100 meetira nuuf kenname. 100 meetira nuuf kenname jechuudha. Kanaafiyyuu 100 kun asii gadi sababa ta'ee fi y keenya y yookaan h max jechuu dandeenya. H max maximum height jechuudha. Maximum heightiin keenya meeqa nuuf kenname? 100 ture. 100 meetira. Achii gadi hin bu'ee ta'eef asii initial distance ture as final distance dha. Asii 100
ture asii 0 ta'ee jechuudha deebi'ee. 0 hir'isuu 100 negatiiva 100 ta'a. Kanaafiyyuu negatiivaa fudhanna jechuudha. Kana jedhee requiredin isa maal gaafate? Horizontal displacement or range. Reenjii kana nu gaafate jechuudha. Reenjii kana nu gaafate. Karaa makaabaa reenjii nu gaafate jechuudha. Reenjiin walqixaa yoo ta'e foormulaa ammaa akkaataatti baafnee sirriitti isinii jaluu qaba jechuudha. Yeroo kana immoo T immoo hin qabnu. T hin qabnu kanaafiyyuu maal goona? T keenya H maaksii kana gargaaramnee baafachuu dandeenya. H maaksii qabna, giraavitii qabna siiti. Kanaafiyyuu T kana immoo as keessa baafachuu dandeenya jechuudha. Mee T kana yeroo baafannu H max walqixaa -1/2 G T square kanadha. H maxi meeqa qabna? H maxi negatiiva 100 qabna. 100 walqixaa -1/2 G 9.8. T immoo meeqa nuu kenname? Isa barbaadarraa T square over 1/2 9.8 jechuun negatiivni kunis negatiivaa hin badee kana baayisu kana 4.9 hiruu 4.9 kun kanaan hin badaa 100 hiruu 4.9 100 hiruu 4.9 walqixa asii T square T square walqixa 100 hiruu 4.9 20.41 20.41 sekendiidha. Kana raadikaala jala geessan dabalachuutiin Tiin kun raadikaala jala gaafa bu'u. Meeqa ta'a? Tiin 4.52 sekendii ta'a. Tiin nuti argannee 4.52 sekendiidha. Kana booda R'n reenjiin walqixa U meeqa qabna? 40 qabna. 40 meetir per sekendii qabna. Baay'isuu T amma arganne. T immoo meeqa arganne? 4.52 sekendii arganne. Sekendii keenya asumaan barreeffannaa. 40 baay'isuu 4.52 reenjiin walqixa meeqa ta'e? 181 ta'e jechuudha. 181 meetira arganne jechuudha. Reenjii yookaan X keenya jechuudha. Reenjii karaa salphaa akkasumatti barbaaduu dandeenya. Kanneen biraas waan barbaade gaafachuu danda'a. Foormuloota warreen gargaaramna jechuudha. Waan biraa iddoo biraa dhaquu nama gaafatu wanti salphaan warreen makanudha. Kana gargaaramuu qabdu jechuudha. Gaaffilee biraa aktiviitii kan wal qabatanii fi gaaffilee shaakalaa kanatti aansee kanan hojjedhu waan ta'uuf kanneen maatii hin taane yookaan miseensa hin taane sabiskiraayib gochuudhaanii miseensa ta'a koomentii godha wal jajjabeessaa haa deemnu. Kanaafiyyuu waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoon keenya kanarraa kanuma irratti goolabneerra.